wajji kotu baajani paatolla fidanii joolleen jalaa dibbee ifi muudideen callise maaliif juwaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima oromootti jeen callisa zajaan addunyumarratti jira yaa juwaara keenya juwaara Muhammad yaa obboleessa keenya natti fakkaatee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama bakka jirtu dhiifama keenya siyaaba ta'u bolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaada hundi si immoo jilba kee jalatti fi faana kee jalatti deebi'uu teessi. Egaa daawwattoota keenya dhimma kanaan wal qabatee dubbii hangaasaan jedhu kanaa fi akkasumas immoo taatee guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti cabbii guddaa roobee kallattiidhaan isin dhageessifna. Barkalleen toora bilbila irra jira. Halloo Barkallee. Itu senanga ambulansa itu senanga. Halloo. Oh ware ati. Ana Abdi Samatari si dawwalutti jira. Dirta nagakeeti. Awwan muncoo kundra. Nanga ndingaba alhamdulillah rabbil alamin. Mala yo hangasu ya tanaga. Trambin tunalo. Nyawari inti itinan jumbisa. Nyawari inti nansal bisa. Rambin tinyale. Rambin tinyale ya nanti ngamantu tinjira ya Abdi Samatari. Toleme Barkallee waan kana akkamitti ilaalta dubbiin tuni barnaamija fakkaatti moo akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti tamsaasa kallattiitiin yeroo si dubbisu daawwattoota keenya as jala jiraniif dubbiin hangaasaa tun akkam. Allah mun chooman duranu itti qalbii aqlii itti ngamu itti sinyale anjalan ngamata kitatti dubbisu waan anjaayibaati amma dama firfiri itti dhume amma kadatti bajata irraa itti qanna seebaru yaa omboleeso ambareenta itti nangaambatte mee dubbii isaa san irratti naa deebisi yoo asugubaa ati namallee ati ancangasu. Tole gaa daawwattoota keenya mee Barkalleen yaada bareedaa hedduu akka irratti kennuuf kallattimaan jechuudha gara dubbii hangaasatti isin deebisaa ammas na faana bu'a. Isinii fi ni mujjiraa jechuudha. Aan bakka bu'aa uummataati. Hangaasa Ahmad Ibrahim bakka bu'aa uummataati. Uummataan na filate ati na filanne yani achitti adda baane dhaabe ati laal karaa baane beek an uummataan na filate ummata kijibsiisin hojjedhu ansiin hojjedhu laal akkasitti laal sharxii tana qabriin seenaa warana kakalee jeeste san bar eeyduu ta'ayyaa. Tole gaa Barkallee dhageetteetti jirta daawwattoonni hedduuleen akka waa hedduu irraa baratan abdii qaba. Dubbiin hangaasaa tuni bee Barkallee garamitti deemti deebi'eetiin haadha hayyoota arrabsaa ture qabsoo Oromoo arrabsaa ture shanee jechaa ture amma immoo shaneen Shimallis Abdiisaati tanakaadha warra kaleessa nadhii gammadaa dhabamsiise warra kaleessa kana godhe jedha. Kana akkamitti ilaaltamee haala tibbana ta'u kana wal qabsiisee maaltu sitti dhagama? Allah nama baru nama gada bar ana ambi nama intinya tan muja nama jama zina joli kamde akka gange hande intina wantu kana yu wallahi wana anjaibati yani ya ambulance amdi Samataro dubi anjaibati bar ama haranya roba anjaibati roba anjaiba satolai ti sami timbufne itu sini roba tu rentin jadi ani lengiza andanda iti bimbisi aman Oromo yang tabu lamu ginjisa wa meke tin santile tenture inti beita abdi fite kulli tin misanga tenture atlen ku mangamda wangkan itu kaya ama Roma anjaiba mar me anjaiba me umat entingar sisi setelah itu intombia kambi itu jara canggam deh itu ama Rabbi rahmatan fi umat entirome akan entijiru Rabbi entongo tinu hanggodu anggasa kiamat jala tibuna ni itu gofta enti kalate Rabbi itu jala oso tinduet tinanangkaba aning tingenjibe itu jala yubar subhanallah. Tole kanamma meeshaa keessatti nu garsiisaa jirtu kuni cabbiidha. Barkallee moo maali sukkaara moo cabbiidha? Akkasumas immoo naannoo gammoojjii naannoo ati jirtu gara mi'eessoo san roobee jira. Haa roobee inti nyaantaan kun nyoonkiin keessa inti qabee itti isin garsiisuun tin jira. Waan ajaa'ibaati kana namicho dubbiin afaan itti naman kolaasuu malee maal inti beeka inti jetteeti waan hangasiiti amma. Waan ajaa'ibaati biyya keenya balaa inti deemaa jira. Rabbiin ni dandaya ummata Oromoo waan amma itti wal itti nyaataa itti jiru kanallee Rabbi sotaan na inti niisa nama ustaas kamalee boo itti gartee itti nyaatallee Rabbi itti baasa
Rabbi har'a musiibaa inti roobeen ta'ole qorqorroo nama hedduu intiin jinjite Rabbi nama goonta kana ittiin waan baasu afaan tokkotti haa gamdaan itti waliin arrabsina ittaqullaa Rabbi intiin sodaadha dhungaa itti baati waan ittiin canqasaa namicho kana keessa namni itti sin nyaata itti sin galaafata wallahi ani riskii akkana Rabbi tokkummaa kana yoo intiin diigame amarri amma karamiyeen sollee ittiin gummate kaleensa garrayyuu nama hedduu itti anjeese Rabbi jedha kana inni siniin jedha dhugaan mallee nullee nama sonsomee inti jallisuun danda'u ustaaza kenna nama sheneraala Kamaal Hembo nama anjaa'ibaa nama daa'uwaa daa'ii Rabbi itti godhe kana waliin ta'a Oromoo tokkummaan dhugaan wal tasgabbeessaa itti dubbadhaa intiin jedha waan akkasiiti yoo Rabbi jedhe ani shaanaallee amma silkii ittiin irra dhaabate atillee samataroo ittiin galatoomi du'aayi ittiin godha nama dhume kulli Rabbi hanqa itti haa baasu itti wal nyaachuu itti wal iyyuu osoo hin taane ittaqullaa Rabbitti sodaadha Rabbi amantiitti qabdan sodaadha wal canqansaa itti jedha kanuma ittiin dubbadhaati baqa galatoomaa itti sin jedha. Ayyeeka atis galatoomi yeroo kee aarsaa gooteetiin maqaa daawwattoota nu hordofaa jiraniitiin ulfaadhu kabajame jenna. Hayya wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dalloo mannaan jira dhufu feenaan achi nagaafadhu hayyuu seenaas baay'ee qabna feenaan kottu irra baaradhu karaa qofaa si rakkisaa dhufu biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dalloo mannaan jira dhufu feenaan achi nagaafadhu hayyuu seenaas baay'ee qabna feenaan kottu irra baaradhu karaa qofaa si rakkisaa dhufuuf.